Wallagga bahaa keessatti nama dhibbaa ol ture. Hoogganaan maaliif lajjeessa? Adaraa keessoo keenya ilaallu. Oromoon wal tiksuu dhiisaati wal iyyaafatee jennaan namni kaan darbee Oromoo tokko hin danda'u. Qaawwa kan bane nuyi, kan wal qoodaa jiru nuyi, kan wal ajjeesaa jiru nuyi. Abiyyiin barbaadu Shimallis naa wayii jedhee jennaan gammachuu guddaadhaan itti ilaallu rakkoon hin jiru. Kun garuu humnaan ta'uu hin qabu. Nu gargaara. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis qabsoon keessan kabajamaadha. Garuu daandii hojjetamu hin dhaabsisina. Nagaan kun immoo nurka jira. Suudaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Kan wal jeeqaa jiru waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu. Seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaan jiru. Nuti gootota keenya faarsuu waan hin dandeenyeef dhokatee hafe. Miidhaan nurratti ga'aa ture baay'eedha. Wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan arrabsoodhaan namni mo'uu danda'u hin jiru. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatii hin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna rakkoon hin jiru. Kanaaf uummanni keenya garmalee hin cinqaminaa. Sirriitti ijaaramnee jirra. Waan goonu hin beekna. Waan nu yaaddeessu hin jiru. Waan yaadnuuf mul'ata keenya galmaan ga'uuf humni nu dhaabuu danda'us hin jiru. Akka naannoof biyyaattis nageenyi murteessaadha. Bu'uura waa hundaa waan ta'eef nageenya alatti misooma yaaduu hin danda'amu. Nageenyaafis beellama addaa qabachuun barbaachisaa miti. Har'umaa kaasee Wallagga keessattuu Oromoon wal ajjeesuu, wal arrabsuu, wal tuffachuu, wal xiqqeessuu keessaa bahuu qaba. Garaagarummaan yaadaa jiraachuu ni mala. Rakkoon qabu garaagarummaa yaadaa Oromoo isa guddaa dhiisaati lakkoofsa xiqqaatiin maatii xiqqaa keessattis namni guutummaan guutuutti yaadni isaa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Oromoon bal'aan akka bal'ina isaa aadaa baay'ee qaba, amantaas qaba, akka jireenya isaas akka dachii isaa bal'ina sanattis yaadnis bal'achuu danda'a. Rakkoon qabuun yaadaan garaagarummaa keenya sana garuu akkuma aadaa keenyatti teenyee mari'achuu, wal qeequu, wal qorachuu dandeenyi jennaan amma rasaasaatti deemuun barbaachisaa miti. Ammas waa'ee misoomaa kaastaniittu daandii ibsaa isa dhiisaa namni Wallagga keessatti guddatee har'a aangoo qabatee jiru kun biyya kana deemeen daawwadhaa, keessan oofaa, keessan bulaa, ummata koo deemee ilaala jechuuf rakkachuus akkamitti ilaaltu? Amma kana rakkanneen soo yaadnu soo lapheen keenya dhiyoo jiru ummata keenya biyya keenya ilaaluun rakkoo ture hin beektu. Nuti jijjiirama booddee namoota asmaraa turan gaafa deebisu kaayyoon keenya kan ture paartii tokko ta'uu dandeenya, yaadni keenya wal fakkaachuu danda'a miti. Galmi keenya tokko ta'ee adeemsi keenyas garaagara ta'uu danda'a. Kana wal dandeenyee teenyee mari'achaa hojjechuu dandeenya. Mootummaa keenya keessa galaa jennee obbo Qajeelaan kaabinee keenya marra. Dura ta'an abaa'oo kaabinee Shimallis keessaa hojjetu. Rakkoon qabu mari'annee jennaan yaadaan garaagarummaa keenya qabannee hojii wajjin hojjechuun hin danda'amu. Baay'ee kan nama gaddisiisu keessattuu kan Wallaggaa namni uummata Oromoof qabsaa'u, namni mirga Oromootiif qabsaa'u maaliif warshaa naannoo kana keessatti ijaaramu dhaabsisa? Daandii maaliif dhaabsisa? Daandiin sun uummataaf hojjetama, mootummaaf miti kan hojjetamu. Daandii hundi keenya eegaa yeroo wal arginu immoo wal loluu, wal arrabsuu, wal qeequun uumaa miti. Daandii sana eeguu irratti garuu garaagarummaan jiraachuu hin qabu. Uummanni Tigraay bara 1977 beela'ee ture hin beektu. Nama baay'ees hammattanii asitti. Bara sana keessatti TPLF fi Dargiin uummata Tigraay nyaachisuu eeguu keessatti gaheen isaanii wal fakkaata. Tigraay amma danda'amaa ta'e mootummaan Dargii guutummaatti hin bulchu waan tureef bakka hin geenyetti
kan minaan ummataaf raabsu TPLF ture. Ummanni koo beela'uun qabu rakkachuun qabu jedhee. Amma Wallagga keessatti garaagarummaan yaadaa bakka jirutti daandiin nu barbaachisaa tuqamuun qabu. Sabsteeshiniin nu barbaachisaa tuqamuun qabu. Warshaan haa ijaaramu. Kanaa achi garuu waliin gallu yaadni keenya garaagaraa. Tarsiimoon keenya waliin fakkaatu jennee wal qeequun homaa rakkoon qabu. Homaa rakkoon qabu. Amma finxaaleeyyiin naannoo biraa nu ajjeesanii nu buqqisanii mana keenya irraa jireenya keenya irraa jettaniittu. Kan jara hafu asuma Naqamtee keessatti ijoolleen isin tajaajiluuf mootummaadhaan muudamte meeqatu aarsaa ta'e. Jara kana ajjeese finxaaleeyyiidha. Wallagga Bahaa keessatti nama 100 ol ture hoogganaan. Maaliif ajjeese? Waltajjii teenyee galma keessatti wal qeeqaa yaadni keessan sirrii miti adeemsi keessan sirrii miti jecha bakka hojiitti immoo wal gargaaruu hin dandeenyu. Akkamittiin Oromoon biqiltuu dhaabbatu gargar ba'a? Daandii ijaarsu keessatti akkamitti gargar ba'a? Kun hunda keenyaaf kan tolu, hundi keenya kan barbaannu, hundi keenya carraa argannee jennaan kan hojjechuudha qabnudha. Kan hojjetamu uummata keenyaaf waan ta'eef. Adaraa keessoo keenya ilaallu. Oromoon wal tiksuu dhiisaati wal iyyafatee jennaan namni kaan darbee Oromoo tuquu hin danda'u. Qaawwa kan bane nuyi. Kan wal qoodaa jiru nuyi. Kan wal ajjeesaa jiru nuyi. Kana keessatti inni kaan fayyadamuu danda'a. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kaan nama yaaddessedhee yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. Baay'eeti waggaa 3 filannoon uummata Wallaggaa uummata beekaa kan yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Uummanni kun Abiyyiin hin barbaadu Shimallis naa wayii jedhee jennaan gammachuu guddaadhaan itti ilaalu rakkoon hin jiru. Kun garuu humnaan ta'uu hin qabu. Kun garuu har'a Abiyyi moo bor Shimallis moo akka danda'utti yaada bu'uura misoomaa waliin hojjechaa deemuudha malee gaafa darabee Abiyyi akka Shimallis akka hojiin hojjetame godhee gaafa darabee Shimallis immoo akka hojjetame godhee waliigala hojii tokko hojjetin siizinii keenya yeroo keenya balleessuun barbaachisaa miti. Barbaachisaa miti. Waa'ee mana barumsaa, waa'ee daandii, waa'ee ibsaa irratti ilaalchi keenya tokko ta'uu qaba. Waggaa 30 dura asuma galma kana keessatti gaaffiin ka'aa ture ibsaanii fincaati ba'ee achi darbee deemaa ibsaan as hin jiru. Aspaaltiin silaan beekamu Wallagga keessatti hin beektu sinu. Ambootii gad aspaaltii kan jedhamu hin jiru. Asii Dambidooloo deemu guyyaa tokkotti fala hin danda'amu. Shaambuuti baakkoon guyyaa tokko dhoqqeensa hin deemsisu. Amma akkuma jijjiiran dhufeen Wallaggi miidhamee jira. Misoomuu qaba. Misoomni Wallaggaatti dursaan hojjetamuu qabu ni jalqabaa daandiidha. Daandii ijaarree jennaan lafa bareedaa qaba. Dargaggoon isaa baay'eedha. Dargaggoo kana hojiitti galchinee jennaan Wallaggi quufee isa kaan nyaachisuu danda'a. Daandii argatee jennaan naannoo Amaaraattis, Beenishaangulittis, Gaambeellattis, Suudaanittis gabaa argachuu danda'a. Daandii aanee xiyyeeffannaan keenya ta'uu kan qabu qonnaa. Lafas qaba, bishaanis qaba. Qonnee jennaan ofiifis nyaata,
gurguree isin buufata. Sadaffaan albuuda. Yaa warqeen baay'eetu jira hin beektu. Warqeen kun uummata Wallaggaa hin fayyadne hin ba'a bakki deemu hin beekamu. Abbaan warqee sana sassaabe sunis immoo waan tokko hojjetee gaafa jijjiiramus hin mul'atu. Hattummaaf oola. Daandii hojjennee qonna hammayyeessinee albuuda baasnee jennaan kan industirii, kan istaadiyeemii, kan manaa achi dhufuu danda'a ture yaadni keenya. Daandiin qabame kontiraata naannoo 20 mootummaan federaalaa Wallaggaaf kennee namoonni kun hojjechuu rakkatanii dhaabbatee jiru. Amma Wallaggaaf kenname godina kamiifuu hin kennamne Oromiyaa keessatti maaliif rakkoo waan tureefas. Osoo daandiin sun hojjetamaa garaagarummaan keenya hanga ammaatti fufee jiraate sila har'a gaaffii biraa kaastu. Waa'een daandii dhumate gaaffii haaraa kaastu. Warri si wajjin gaaffii daandii kaasanii daandii sun dhumate amma waan haaraa gaafachaa jiru. Innis gaaffii waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 dura ta'e amma deebi'ee kan ka'aa jiru. Maaliif? Carraa argannetti gargaaramuu waan dandeenyeef. Carraa guddaa argannee itti gargaaramuu waan dadhabneef gaaffiin keenya deddeebi'ee ka'aa jira. Amma gaaffii isin kaastan dhiiseen ani gaaffiin isin gaafachuu barbaadu. Wallagga baay'ee jaalladha isinuun beektu. Carraa waggaa 3 qabna amma filannoon dhufutti. Waggaa 3 kana keessatti naannoo kana amma humna keenya danda'e jijjiiruu barbaanna. Gaaffii keessan keessaa 10, 20, 30, 50 deebisuu barbaanna. Kanaaf nu gargaara. Yeroo nu gargaarta waan tokko nu gargaara. Nu jibbaa, nu arrabsaa, nu qeeqaa garuu hojii misoomaan dhaabsisna. Hojiin haa hojjetamu wal qeeqaa rakkoon hin jiru. Wallagga deemuun hin danda'amu, Wallagga hojjechuun hin danda'amu, kontiraata Wallaggaa hin barbaadu. Namni jennaan mootummaa maal gochuu danda'a? Homaa gochuu hin dandeenyu. Waggaa 3 nu fuuldura jiru. Carraa guddaa waan ta'eef itti gargaaramnee naannoo kana jijjiiruu akka dandeenyuuf nu gargaara. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef qabsoon keessan kabajamaadha. Garuu daandii hojjetamu hin dhaabsisinaa. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu. Uummanni Wallaggaa kanaaf nu gargaaruu danda'ee jennaan rakkoon keenya walakkaa ni kama. Bishaan jettaniittu, istaadiyeemii jettaniittu, indastiriyaal paarkii jettaniittu hunduu ta'uu kan danda'u nageenya yoo jiraate duwwaadha. Nagaan kun immoo nurka jira. Suudaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Gaambeellaan miti dhufee kan nu jeeqaa jiru. Kan wal jeeqaa jiru nuyi. Garaagarummaa keenya garaagarummaa yaada waltajjiif dhiisnee waa'ee misoomaa irratti wayiin dhaabbachuu dandeenyee jennaan rakkoon uummata Wallaggaa baay'een isaa hiikamuu hin danda'e yaada. Isa guguddaa nuti hojjenna. Isa nurraa aanee jiru Shimallis hojjeta. Kan istaadiyeemii, kan eerpoortii, indastiriyaal paarkii, warshaa daabboo kan kana fakkaatu mucaan tokko jira kan Bashaashaatti dhalate as Naqamteetti guddate. Masfin Malaakuu jedhama. Masfin Malaakuu ittaanaa pirezidaantiidha garuu waa'een Wallaggaaf Naqamtee amaanaan kennameefii jira. Gargaaraati waa'ee eerpoortii, waa'ee industirii, waa'ee magaalaa kana keessa jiru baay'ee isaa inni ni hiika. Isarraa olii Shimallis ni hiika. Isaa olii an hiikuudhaan ayyaana. Garuu nu gargaara. Gargaarsi nuti isinirraa barbaannu
hojii misoomaa akka hin dhaabbanneef deeggaraa. Yaadaan tokkummaan dirqamaa miti. Dirqamaa miti. Yaadaan gargar baay'ee hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf nu gargaartanii jennaan gaaffii keessan baay'ee deebi'aa hin deema amantaa jedhuun qaba. Waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu keenya hiiknee jennaan nu yaaddessu. Jalqaba kan keessoo keenyaa haa hiiknu. Waa'ee amantaa waldaa Ortodoksii wajjin waliigallee jirra. Oromoon afaan isaatiin faarfachuu barbaada, afaan isaatiin lallaba dhaggeeffachuu barbaada. Kan jedhu gaaffiin kun ka'eera. Jarris fudhatanii jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni afaan Oromoo danda'an, Oromoo ta'an bakka hundatti akka ramadan waliigallee jirra. Dhiyeenyatti hin godhu jennee eegna. Kun tartiibaan hiikamaa. Wanta akkasii kuni fedhiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Karuma nageenyaatiin gaafachaa deebisuu dandeenya. Waan nu rakkisu miti. Qabsoo gurguddaa deebisnee jirra. Kana deebisuun baay'ee ulfaataa miti. Tasgabbiidhaan, nagaan, mariidhaan gochuu dandeenya jennaan waan deebisuuf nu rakkisu miti. Waa'ee tokkummaa Oromoo kaastaniittu bu'uura irraa gaafa qabsoo jalqabnu waa'ee tokkummaa Oromoo kaasee qabsoofne Oromoon hin du'a, hiriira nagaa hin ba'a, hin dubbata. Maaliif injifannoo argachuu dadhabee rakkoon isaa maa inni kan jedhu jijjiiramaan duratti ji'a lama yookaan ji'a sadii duratti as naqamteen ture torban tokkoof. Akkaataa kamiin injifannoo fiduu akka dandeenya mari'annee waliigallee injifannoo finnee jirra. Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Qabsoo amaneef aarsaa ta'uun Oromoof haaraa miti. Kan haaraa ta'e nu rakkisaa jiru injifannee injifannoo sana hubachuu dadhabuudha. Injifannee hin beeknu qaba. Reefu injifannee waan ta'eef waan injifanne sana qabachuu, tiksuu, gargaaruu, mul'ata sanaa wajjin dhaabbachuu irratti rakkoonni guddaan nu mudachaa ture. Malee bara qabsoo Oromoon du'uuf qophaa'aa ture. Gaaffii gaafanne hunda mamii tokko malee deebisaa ture. Eega injifannee qabsoo jaarraa tokko ol abbootiin keenya itti dhamaan itti dadhaban gaafa deebii argatu wal dhaggeeffachuun, walii abboomamuun, wal kabajuun hin turre waan ta'eef nu rakkise. Dorgommii addaa keessa galle. Kun barumsa waan arginatti fakkaata. Akkaataa kana adeemnee waan barbaannu galmaan ga'uu akka hin dandeenye Oromoon hanqinuma isaarraa barumsa waan argatanitti fakkaata. Kana booda kan inni isinii ibsuu barbaadu nuti rakkoo yaadaa hin qabnu. Rakkoo tarsiimoo hin qabnu. Rakkoo mul'ataa hin qabnu. Fedhii keenya karoorsuuf akkaataa karoorri hojiitti jijjiiramuu danda'u itti qophaa'us rakkoo hin qabnu. Hojii jalqabnee fixuus rakkoo hin qabnu. Muuxannoo guddaa argannee itti guddanne. Uummata keenya irraa nuti kan barbaannu gaaffiin keenya baay'eedha. Fedhiin keenya baay'eedha. Miidhaan nurratti ga'aa ture baay'eedha. Waa hunda guyyaa tokkoon deebisuun hin danda'amu. Osoo akkas danda'ame waggaa 100 maaliif turre? Tartiibaan. Tarsiimoon gahaa miti. Tooftaan hin jiru taanaan. Gaaffii misoomaa, gaaffii nageenyaa, gaaffii walqixxummaa deebisaa deemna. Nuti gootota keenya faarsuu waan hin dandeenyeef dhokatee hafe. Kana seenaadhaan beekna. Qabatamaan Biraanuu Juulaa, qabatamaan Geetaachoo Guddinaa, qabatamaan Zawuduu gaafa gootummaa hojjetan garuu arginee jirra. Gootummaa si shakkuu ilaaluu hin dandeenyu jechuudha.
gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu. Seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaan jiru. Rakkoon hanga ammaa nu mudachaa jiru abboomamuudha. Mul'ata tokkoof dhaabbachuudha. Wal ijaaruudha. Wal iyyaafachuudha. Wal gargaaruudha. Inni immoo adeemsa keessatti hiikamaa deema. Amantaa jedhuun qaba. Har'aaf Wallagga dhufuu kootti hundaa ol. Isin arguu danda'uu kootti baay'ee gammadeen jira. Akkan deddeebi'ee dhufuuf, akkan deddeebi'ee isin arguu danda'uuf daandiin hojjetamuu danda'a. Dirreen xiyyaaraa hojjetamuu danda'a. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatii hin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna, rakkoon hin jiru. Kadhannaa keessan hin dhiisinaa. Kan nama gargaaru Waaqa waan ta'eef. Waaqayyo immoo nama amaneef duwwaa osoo hin taane nama dhugaaf dhaabbatuuf waan dhaabbatuuf hanga ammaa yaaliin baay'ee turee jira. Humna keenyaan jechuu hin dandeenyu, gargaarsaatiin moonee jirra. Ammas fedhiin garaagaraa bitaa mirgaa jiraachuu danda'a. Wantani isinii ibsuu barbaadu humnaan, arrabsoodhaan namni nu mo'uu danda'u hin jiru. Kanaaf uummanni keenya garmalee hin cinqaminaa. Sirriitti ijaaramnee jirra. Waan goonu hin beekna. Waan nu yaaddeessu hin jiru. Waan yaadnuuf mul'ata keenya galmaan ga'uuf humni nu dhaabuu danda'us hin jiru. Baay'ee yaaddeenaa garuu immoo kadhannaan dhiisinaa. Kan biraa kaashkooppiin Wallaggaa ijoollee ofii barsiifachuudha. Barsiifateera itti obboleettiin koo tokko dhugaadha. Wallaggi ijoollee isaan barsiifata. Ijoollee Wallaggaa barattan. Abbootiin qabeenyaa Wallaggaa Finfinnee biyya garaagaraa jiraattan. Barachuun keessan, qabeenya argachuun keessan firiidhaan mul'achuu kan danda'u hojii naqamtee keessaan beektonni asii baatan, abbootiin qabeenyaa asii baatan, gaheen keessan akka biyyatti taphattan, akka naannoo taphattan gaarii ta'eetu uummata keessanis bifa gurmaa ta'een siyaasaan duwwaa osoo hin taane misoomaanis yaadachuu qabdu. As deebitanii uummata keessa teessanii qonna isaa, misooma isaa ilaaluun barbaachisaa ta'ee yaada. Fuuldurri keenya baay'ee abdii guddaa qaba. Nageenyi keenya dhufa, misoomni keenya babal'atee itti fufa. Nus deddeebinee sin gaafannaa, yaaddeenaa, jabaa